Akkam jirtu hordoftoota fi jaallatamtoota chaanaalii Baruuftuu mata dureen irra waliin ilaalu 3.3 Stress and Strain kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa hiikaa kallattii gaafa kenninu Stress and Strain jechuudha. Hiikaa tokko kan inni qabu jechuudha afaan saayikooloojiitiin yaadaan qabamuu yookiin dhiphachuu kan jedhu ta'a jechuudha. Garuu fiiziksiidha kan nuti barachaati jirru waan ta'eef hiikaa sana hin argatu jechuudha. Yaadaan qabamu yookiin dhiphachuu jedhu sun hiikaa sanan argatu jechuudha. Fiiziksii keessatti stressii fi strainiin garagaraadha. Fiiziksii keessatti stressii fi strainiin tokkoon isaa maalidha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. By the end of this section you should be able to erga mata duree kana xumurtanii boodagaa waan isin baruu qabdan asirratti isiniif tarreesseetii jira. Define stress and strain. Apply the formula of stress and strain to solve problem. Apply physical concept of stress and strain on your daily life activity. Isaan kana hubachuudha qabdu, ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha maal akka ta'an tokkoon isaa. Erga mata duree kana xumurtanii booda. You shall discuss the deformation of solid materials in terms of the concept of stress and strain. Egaa barnoota darbe keessatti jechuudha waliin ilaallee turre waa'ee deformation of solid material jechuudha. Akkamitti kan isaan deform ta'an. Humna yeroo irratti dalageessinu egaa boca isaanii jijjiiramti objectii wayii jechuudha. Boca isaanii jijjiirra. Inni egaa konseptii maaliiti jechuudha? Konseptii stressii fi strainiiti. Konseptichi maali kan jedhu tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Stressiin maalidha? Strainiin maalidha kan jedhu. Stress in mind. Stress is a quantity that describes the magnitude of force that causes deformation. Stress in mind quantity maal describe nu godha? Magnitude of force. Forcein sun immoo maal jechuudha? That cause of deformation. Sababa deformationiiti jechuudha. Forsichi nuti describe goonu sun maala? Sababa deformationiiti. Sababa ta'a jechuudha deformationii sanaatiif. Jijjiiramuu objectii sanaatiif sababadha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti egaa stressii maal jechuu dandeenya jechuudha? Forsiidha jechuu dandeenya jechuudha. Forsiidha. That cause of deformation. Sababa ta'a jechuudha deformationii objectii tokkooti. Stressiin maala? Stress is a quantity that describes the magnitude of force that cause of deformation. Quantityidha akkuma beektan jechuudha. Quantityidha. Maal describe nu godha? Magnitude of force describe nu godha. Forcein sun immoo maal jechuudha? That cause of deformation. Sababa ta'a jechuudha deformationidha. Stress is generally defined as force per unit area. Egaa stressiin maani formulaan isaa egaa kanadha jechuudha. Stressiin force over area. Force over area. Asirraa akkamitti hubachuu dandeessu? Asirratti akkuma argitan fiigarii kanarraa jechuudha. Fiigar 3.5 kanarraa akkuma argitan forsiin asiin asii olee harkisuu jira. Humna asiin asii olee harkisuu jira. Asiin kan gadi harkisu ni jira. Kun egaa bocni isaa kun siliindarawaa kan ta'edha. Boca akkasii kan qabudha. Fakkeenya isinii fudhadha. Siliindarawaa ta'uu baatus egaa kan akka siliindaraa itti fudhadhaa kana sana isinii kaasu kana jechuudha. Asirratti egaa asiin forsiin asii olee harkisu ni jira. Asiinis kan gadi harkisu ni jira. Stressii egaa yeroo safarrumaa inni stressiin jechuudha. Asiin forsiin ol harkisu jira. Forsiin asiin ol harkisu ni jira. Forsiin jechuudha. Eeriyaan immoo isa kamidha kan jedhu asirraa kun eeriyaan ishii kana ta'a jechuudha. Eeriyaa kun sarkilii ishii kana ta'a jechuudha. Eeriyaan. Stressii akkasiin kan nuti barbaannu jechuudha. Stressiin maani? Force over eeriyaan. Eeriyaan ishii kana ta'a jechuudha. Asiinis ishii kana karaa gadiis jechuudha. Forsiin asiinis harkifamee jira taanaan asiinis ishiin kun eeriyaa ishiin kun ishii kana taati jechuudha. Kanaafuu eeriyaan sarkilii kana maal ta'a? Silindarii waan ta'eef jechuudha kuni sarkilii waan ta'eef eeriyaan maal ta'a? Pi r square ta'a. Kan silindarii jechuudha. Forsiin ammoo asii humna isin irratti dalageessan ta'a jechuudha. Kanaafuu stressiin
maal jechuudha formulaan isaa force over area ishii kana hin dagatina. Consider a rod of cross section area A and original length of L knot that is clamped at one end as shown in figure 3.5 when an external force is applied perpendicular to the section area. Internal force is the rod resist stretching, but the rod reaches an equilibrium situation in which its final length L is greater than L naught and in which the external force is extremely balanced by external force. In such a situation, a rod is said to be stretched thinner and longer, as shown in the figure 3.6. Asirratti maal jedha? Asirratti figure ishii kanarraa yoo ilaallu figure 3.5 kanarraa jechuudha. Consider a rod of cross section area. Cross section area kan jennu egaa wanni ishii jechuudha. Area ishii jechuudha. Kana yeroo jennu fakkeenyaaf kun siliindarawaa miti. Kana siliindarawaa jedhaa fudhadhaa isinii kaasu kana jechuudha. Boca siliindarawaa kan qabu jechuudha. Cross section area isaa kam ta'a? Kana siliindarawaa akka siliindarawaatti fudhadhaa. Seeraa yoo kaasuu baadhee jechuudha. Section area kan jennu egaa cross section area kan jennu area ishii kana jechuudha. Area ishii kana. Osoo amma asittis kuttanii ishii kana jechuudha. Eriyaan isaa tokkuma inni gubbaa fi inni jalaa jechuudha. Tokkumadha. Dhufee hanga gara gadiitti jechuudha. Siliindarawaa waan ta'eef kun. Ani egaa seeraan waan hin kaafneef jechuudha. Seeraan kaasuu dandeessu. Ishiin kun egaa cross section area jedhamti. Amma osoo isa kana irraa kuttanii gattanii kanaatii ol jechuudha. Eriyaan kunii fi inni gubbaa fi inni kun tokkuma mitiidha. Tokkumadha. Inni kun egaa cross section area jedhama jechuudha. Cross section area dha. And original length L knot that clamped at one end as shown in figure 3.5 jedhama. Kun immoo L knottiin immoo length isaa jechuudha. Original length isaati kun. Length isaa jechuudha. Hojjaa isaa isa kana dheerina isaa kana guutuu jechuudha. L knottidha ishiin. Figure kanarratti akkuma nutti agarsiisu jechuudha. When an external force is applied perpendicular to the section cross section jedha. Internal force in the rod resist stretching. Asirratti egaa original lengthiin ni jira miti L knottii jechuudha. L knottii kana egaa external force apply yeroo goonu humna yeroo irratti dalageessinu jechuudha. Humna yeroo irratti dalageessinu kana jechuun perpendicular section area jechuudha. Cross section area. Cross section area inni jenne kamidha? Fakkeenyaaf asirratti sinifan kaasaa perpendicular kan ta'e jechuudha. Perpendicular section area kan ta'e force dha miti akkamitti kan jedhu ilaalla. Asirratti kana siliindarawaa kan ta'e isiniin kaasa. Kun siliindarawaa yoo ta'e siliindara yoo ta'e jechuudha. Asirratti egaa cross section area isa kana jenneerra. Egaa force asiin asii olee dhiibnaa jechuudha. Asiin asii olee humna irratti dalageessina. Perpendicular maaliiti? Perpendicular humna irratti dalageessinu forcein kun jechuudha. Perpendicular to the cross section it. Cross section area jechuudha. Kun isa kana akkuma argitan perpendicular taanaan egaa section area kun forcein kun angle isaan gidduu jiru digirii meeqadha? Digirii 90 jechuudha. Perpendicular wariif ta'u taanaan jechuudha. Akkuma argitan force kanaa fi section area kana gidduu digirii meeqa jira? Digirii meeqa safara jechuudha? 90 jechuudha. Perpendicular wariif ta'u. Internal force in the rod resist stretching. Asirratti egaa maal ta'a? Yeroo harkifamu sun egaa maal ta'a? Ni dheerata jechuudha. Stretching ta'a. Maal ta'a jechuudha? Ni harkifama jechuudha. Stretching ta'a. Ni harkifama.
walirraa harkifamaa jechuudha. But the rod reaching at equilibrium situation it is its final length L is greater than. Maal ta'a jechuudha? Ni harkifamaa jechuudha. Ni harkifama. Stretching ta'a. Ni harkifamaa jechuudha. Hojjaa isa dura qaburraa ni dabala jechuudha. Leengizi isa dura qaburraa ni dabala. But the rod reaches an equilibrium situation in which its final length is greater than L naught. Maanni yeroo harkistan sun apply humna irratti goota sun maal ta'anneera? Stretching ta'anneera. Ni harkifama jenneera. Sana boodammoo equilibrium situation irra. Kanaaf jechuun erga harkifamee xumuramee boodammoo bakki sun maal jedhama egaa? Faayinaaliidha jechuudha. Faayinaal leengizii isaati. Wanta tokko egaa harkistanii dhumarra ni didaa miti sun faayinaal leengizii isaati jechuudha. Kana jechuun equilibrium situation jechuudha bakki sun. Bakka itti harkifamuu didu sun equilibrium situationidha. Kanaafuu egaa leengiziin sun faayinaal leengizii yeroo hojjaa isaa dabalu jechuudha. Faayinaal leengiziin asii egaa ni dabala miti egaa hojjaa isaa gara kanaatti osoo dabale jenne. Inni as jiru kun yeroo harkifnu gara kanaatti dabalatoo jenne faayinaal leengiziin irra guddaa isa kamiiti? Oriijinaal leengizii jechuudha. Kana jechuun L nootti jechuudha. Ni caala jechuudha. L noottiin ishii kana yoo taatu inni kun immoo faayinaal leengiziidha jechuudha. Inni kun immoo kanaafuu faayinaal leengiziin isa kana ni caala jechuudha. And in which the external force is extremely balanced by internal force. Egaa yeroo kana asirratti egaa yeroo dhaabatu yeroo isin harkistanii dhumarratti jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Baalaansii ta'aa jechuudha. Baalaansii kan inni ta'u external forcing jechuudha. External forceedhaan baalaansii kan inni ta'u dhumarratti jechuudha. Humna erga isin fayyadamtanii xumurtanii jechuudha. Kana jechuun harkistanii erga xumurtanii maal ta'a? Baalaansii kan inni ta'u jechuudha. In such a situation, the rod is said to be stressed, thinner and longer as shown in figure 3.6. Sana booda maal ta'a jechuudha? Dhumarratti jechuudha. Stretched ta'a. Stretched ta'e jechuun immoo thinner ta'a, ni qallata. Yeroo harkistan gaa ni qallata akkasuma immoo hojjaan isaa ni dabala jechuudha. Akkuma fiigarii kun asirraa nutti agarsiisutti jechuudha. Fiigar 3.6 irraa jechuudha. A rod stretched by amount change of L under the section of a force jedha. Asirratti akkuma argitan dura kun L noottidha. Hojjaa isaa duraati. Yeroo humna irratti dalageessitan. Humni irratti dalageessan kun immoo perpendicular to section area ta'uu qaba. Perpendicular kun asirratti perpendicular jedheeti jira. Ishiin kun mallattoo ishiin kun perpendicularidha. Perpendicularii section areaati. Perpendicularii ishii kana kun section areaan ishii kana jechuudha. Kana jechuun forsiin kunii fi section areaan kun aangiliin isaan gidduu jiru meeqana? Aangilii digirii 90 safaruudha jechuudha. Change of L immoo ishii kamidha jechuudha? Ishii kana gidduu kan jirtu jechuudha. Change of L dha jechuudha. Change of L akkamiin argattu? L final minus L nootti jettanii argachuu dandeessu. L final minus L nootti maanni? Change of L argattu jechuudha. L noottiin kun ishii kanadha jechuudha. Ishii kamidha? L noottiin ishii kun ishii kana. Ishii jalqabaa jechuudha. Original leengizii osoo force apply irratti hin godhin jechuudha. L noottiin. L'n immoo final leengiziin immoo jechuudha. Isa kamidha? Guutuu isaa kana jechuudha. Kun guutuu isaa kana. Erga humna irratti dalageessine erga harkifnee booda leengizii argannedha jechuudha. Leengizii argannedha. Change of L argachuuf immoo maal gootu? L minus L final jechuudha. Final length minus original leengizii walirraa hir'istanii change of L argattu jechuudha. On the other hand, when equal force caused the compression
compression of an object, we call it a compressive stress. Egaa karaa biraatiin immoo compress gochuun kana jechuun walitti qabuu jechuudha. Walitti qabuu isa dura harkistan sun immoo walitti qabuunis ni jira jechuudha. Sammuu maal jenneeti waamna? Compressive stress jenneeti waamna jechuudha. Compressive stress. As shown in the figure 3.7, compressed decreased in length. To the equal force applied on it, an object under compressive stress becomes thicker and shorter. Walitti qabu jechuudha. Walitti harkisu isa dura walitti dhiibu isa dura harkisnu sun immoo maal jechuudha? Walitti yoo dhiibnu maal jennaani? Compressive stress jennaani. Inni immoo maal ta'a jechuudha? Leengisiisa isa dura yeroo harkifnu dura maal goona? Leengisiisa ni daballaa miti. Amma immoo yeroo walitti qabnu yeroo walitti dhiibnu jechuudha. Maal ta'a? Leengisiisa ni hir'ata. Decrease in length ta'a. Do the equal force apply on it. Force irratti apply waan goonuuf jechuudha. An object under compressive stress become thicker and shorter. Yeroo kana immoo maal ta'a jechuudha? Objectiin sun maal ta'a jechuudha? Objectiin sun walitti qabdan sun walitti dhiibdan sun maal ta'a? Thicker ta'a. Ni furdata. Akkasuma immoo maal ta'a? Shorter ta'a. Ni gabaabbata jechuudha. Figarii 3.7 irraa haa ilaallu. Kun akkuma argitan. Dura L noottiin jechuudha. L noottiin isa kana ture. Sana booda asii apply yeroo irratti gootan humna apply yeroo irratti gootan asii jechuudha. Maal ta'a? Gara kanaatti gad dhufe jechuudha. Dura hojjaan mana dheeratu qaba ture. Dheerinni isaa gana ture. Sana booda yeroo asiin apply irratti gootan force jechuudha. Yeroo asiin apply irratti gootan maal ta'a? Maal ta'a? Dhufeet asitti gala jechuudha. Kuni compressive stressidha jechuudha. Compressive stressidha kun. Yeroo walitti qabdan maal ta'a? Ni gabaabbata jechuudha. Akkasuma ni furdata objectiin kun jechuudha. Isa kana immoo akkuma argitan ishiin kun change of L dha jechuudha. Change of L dha. Change of L argachuuf immoo maal gootu ishii kana? Change of L maal ta'a? Wal qixa L not minus L not minus L finally jettu jechuudha. L finally immoo ishii kami? Ishii kanarraa kaatee asii kaatee hanga asii kan geessudha jechuudha. L finally dha ishiin kun. Yeroo kana immoo dura akkamitti argattanii? Change of L kan isa dura jechuudha. L equal to L final minus L not jettanii kan isin argattan jechuudha. Maal jettanii argattanii? Change of L jechuudha. Kan isa dura L final minus L not jettaniiti kan isin argattanii. Isa kanarratti immoo compressive stress irratti immoo change of L equal to L not minus L jettaniiti kan isin argattan jechuudha. Figarii kanarraa ilaaluu dandeessu. Forcein perpendicular section areaati yeroo kamiyyuu jechuudha. Compressive stress irrattis jechuudha. Perpendicular isaati akkuma argitan. Section areaan ishii kana jechuudha. Area ishii kanaati. Areaan ishii kanaa gaamu maanni asitti sarkiliidha miti. Sarkilii taanaan gaa areaan isaa maal ta'a? Area durayyuu isinitti meera. Area wal qixa pi r square dha jechuudha. Pi r square area isaa yeroo barbaadan jechuudha. Forcein immoo isin humna irratti dalageessitan jechuudha. In either of these situations, tension or compression, we define stress as the ratio of the perpendicular force to the cross section area of the object being deformed. Maanni stressing jechuudha. Force over area formulaan isaa jechuudha. Situationii lamaan keessattuu jechuudha. Kana jechuun harkifamus yookiin walitti taabutamus objectiin sun jechuudha. Stressing formulaan isaa maanni? Force over
area. Forcein sun immoo maal ta'uu qaba? Perpendicular to cross section area ta'uu qaba jechuudha. Akkuma argitan kun situation lamaan keessattuu jechuudha. Yookiin egaa humna yeroo irra dalageessan yookiin walitti butuudhaaf objectii sana yookiin immoo harkisuudhaaf kan isin humna irra dalageessitan jechuudha. Sana situation lamaan sana keessattuu stressin formula samaan force over area. Forcein irratti dalageessan sun immoo maal ta'uu qaba? Perpendicular to cross section area faana perpendicular ta'uu qaba jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu kun stressii kana barbaadu asii forcii irratti dalageessan ni jira. Forciin irratti dalageessitan kun maal ta'uu qaba? Perpendicular to cross section area. Cross section area immoo ishii kana jechuudha. Area ishii kanadha. Circle ishii kana kun gubbaa ishii kanarra jechuudha. Perpendicular kan jennu egaa digirii 90 kan inni safaru. Cross section area kanaa fi forciin kun aangiliin isaan gidduu jiru digirii 90 safaraa jechuudha. Kanaaf egaa yeroo harkisnus objecticha yeroo harkisnu yookiin yeroo walitti qabnus jechuudha. Forcii fayyadamnee forcii yeroo irratti apply goon maal ta'a jechuudha? Stressin formulaan isaa force over area. Asirratti egaa kun forcein perpendicular mallattoo ishii perpendicular keewwateetu jira asirratti jechuudha. Kitaaba keessan irratti kun akkuma argitan itti butee yoon isinitti agarsiisu forcein perpendicular to the cross section area jechuudha. Area kun isa kana jechuudha. Perpendicular area isa kana jechuudha. Objectii sana egaa yookiin isin compress ta'uu danda'a yookiin walitti qabuu ta'uu danda'a yookiin harkisuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanarrattis kanuma fayyadamtu isa kanarratti jechuudha. Yeroo harkistanis ta'uu danda'a akkasuma immoo yeroo walitti qabdanis kunoo isa kanas ta'uu danda'a jechuudha. Forcii akkuma argitan kun forcii asii gadi ishii kanarra dalageessitu miti. Eeriyaan kun ishii kanadha jechuudha. Eeriyaan ishii kanadha. Eeriyaan immoo ishii kanadha. Innis maal ta'a stressin jechuudha. Force over area mataa jechuudha. Yeroo walitti qabdanis objecticha jechuudha. Yeroo harkistanis stressin formulaan isaa isumadha jechuudha. Maal? Force over area dhuma jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan ishii kana hin dagatina. Kun stressidha jechuudha. Stressidha. Egaa asirratti leengaziin isaa haga fe'ee haa dheeratu yeroo harkistan leengaziin isaa haga fe'ee haa dheeratu change of illeensaa haga fe'ee haa jijjiiramu yeroo isin harkistan jechuudha. Yeroo isin harkistan yookiin yeroo walitti qabdan leengaziin isaa hamma fe'ee walitti gabaabbatus yookiin hanga fe'ee haa dheeratus stressii ilaallatu jechuudha. Stressii ilaallatu. Stressiin maanni? Forcii irratti dalageessinuu fi eeriyaa kana qofadha kan inni ilaallatu. Leengazii kana kan ilaallatu foormulaa isa kamdha? Stress otoo hin taane streenidha jechuudha. Isa viidiyoo itti aanutti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Stressiin foormulaan isaa force over area. Humna irratti dalageessinuu fi eeriyaa cross section eeriyaa qofa kan nuti ilaallu jechuudha. Yeroo stressiin. Yeroo streenii garuu leengazii irratti kan inni hundaa'u. Stressiin garuu forcii fi eeriyaa irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Forcii fi area irratti kan hundaa'u, straining garuu leengazii irratti kan inni hundaa'u. The unit of tensile or compressive stress is unit isaa maal ta'a jechuudha? Newton per meter squareidha. Maaliifii forcingaa maal jechuudha? Forcing unit isaa maali? Newtonidha. Unitiin force jechuudha. Kan area meter square waan ta'eef jechuudha. Akkasuma kan isin rakkisu miti jechuudha kuni. Ittaan suudhaan K concept ilaala. Stress is a quantity that contains information about the magnitude of force causing deformation, defined as force per unit area. Maanni stressiin jechuudha. Akkuma beektan quantityidha. Waa'ee maaliif kan nutti himu? Waa'ee magnitude of forceiti kan nutti himu. Forcein sun immoo maal jechuudha? Deformationiin dhufuu isaatiif sababadha jechuudha. Akkamiin define ta'a? Force per unit area. Kanaan kan inni define ta'u asirraa ilaaluu dandeessu. Foormulaa isaa kanarraa kun forceidha. Force per
unit area. Area immoo kun ishii kanadha jechuudha. Kanaafuu stressiin maal jechuudha? Force over area dha jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Barnoota itti aanuun strain kan jedhu walitti deebina. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaa naa turaa.